Ortodoks Tawaahido daandii dhugaa eessa jedhaati iyyaafadhaa achirras kan deemanii abboota gaafadhaa. Hawwii biyya lafaa hunda isaa dhiisanii daandii dhugaaf jecha lubbuu isaanii baasanii. Maal kana qofa ree waan isaan ta'anii mana waaqaa eeguuf bu'aa bayii hedduu ba'anii. Kanaan kaffalanii aarsaa ortodoksii asiin ga'anii ofii isaanii wareeganii dirqama hafuuras ba'anii. Garuu dhaloon ammaa kan seexanaan guutame inni bu'aa darbuuf jedhee horii boriif darbuuf bitame. Ortodoksii diiguuf yaada balleessuudhaafis ariifata. Waan hin danda'amneef gochuuf bishaan alalfata. Inni ortodoksii diiguuf karoorfate yaada har'a guyyaa dhumaatiin ni argata waan hojjete waaqarraa. Ortodoksiin daandiidha bu'uura hundee raajotaa waan kan nuuf kenne bu'uura hundee barnootaa. Jabaannee haa dhaabbannu galuudhaaf dhugaa iddoo amantiin jaalala barsiisu Ortodoks Tawaahidoo. Sin jibbu bu'aa darbuuf jedhee gonkumaa sin arrabsu dhugaa kee dhoksee sobaan sin labsu. Dantaa dhuunfaa kootiif jibba kee hin barsiisu jaalala ani siif qabutu yoomuu nan oobsisu. Iyesus Kristos jaalalaati haadha jaalalaa taatee nuuf kennamte kennaa fannoo jala. Uumadhaa gaditti uumamaan ol kan taate abidda waaqummaa garaatti kan baatte Maariyaam haadha koo akkamiin kabaja dhabdaa uumadhaa gaditti kabaja ni qabda. Kitaabni qulqulluunis waa'ee kee dubbata kan sammuun banameef waa'ee kee hubata. Garuu jirame kan si jibbu kan yaanni isaa dhibame jibba kee odeessuuf kan seexanaan dibame. Bu'aa darbuuf jedheeti karaa irraa gufata guyyaa dhumaatii inni gatiisaa ni argata. Ani haadha koo jedhee yeroo mara sin waama jaalala kee malee hin qabu hamaa. Situ haadha ta'ee isa fayyisaa qoricha lubbuu kanaa hubadheen si bare kanaafuu sin jibbu yoomuma. Kan waaqayyoon kabajeen kabaje malee kan waaqayyoon jaalateen jaaladhe malee kan waaqayyoon filateen qoma'e malee kan waaqayyoo biratti kabajameen kabaje malee kan waaqayyoon kabaje nuti akkamiin salphifna kan waaqayyoon jaalate akkamiin jibbina maaloo meenatti himi yaa isa mormitu callisi yaa diina tawaahidoo eenyumtiyyuu hin gitu. Dhugaan takkittuma dhugaan lama hin jirtu maaluma mormiidhaan addunyaa michirtu. Haaromsuu jettanii maaf karaa jallistu tawaahidoon dhugaadha baraan haalalistu. Karaa hin jallisinii kan akka ishee hin jiru haaromtee jiraatti tawaahidoon duru. Yaa obboleessa koo atis yaa obboleetti si hubachiisuuf malee sin mormuufi miti. Dhugaa maaf jallistuu isin yaa nama. Jireenyi isa dhugaa tawaahidoon argama maaliif dogoggortaa maaloo yaa nama. Hubadheetan malee calliseetii miti tawaahidoon hundaaf deebii sirrii qabdi. Maaliif naan mormitaa yaa diina koo ati keessattan guddadhe ani hin qabu shakki. Sirra adda bahee ormatti hin deemu si qofa dhugaan humtu sin deeggaru. Mee daandii qoradhaa mormii addunyaa waliin tataa dhiisati waa'ee tawaahidoo qoradhu sirritti daandii ishii dhugaa gaafadhu abbooti.
maaliif na mormita anuu hubadheeti tawaahidoo yoomiyyuu lubbuu kooti qoosaan natti hin dhufini gara amantii kooti galmi koo kaleessa mana kee arrasi mana keeti na cimsi yaa gooftaa tawaahidoo keessatti. Duunii fi jiraanne mana kee keessatti ani si gatee hin deemu hin baru ormatti kanan ittiin boonu daandii abboota koo galma koo galgala iddoo boqonnaa koo Iyesuus Waaqayyo kan ittiin boqattu mana kee keessatti kan aara galfatu. Daandii keerra deemee hin badu nan beeka kan sitti hirkate ni qabda akeeka. Warroonni jallinaa badii keef dhama'u hundee kee Kiristoos eenyutu danda'u. Addunyaan tun sobdee dhugaa nu dhoksiti dhaloota maksitee firii colonksiti. Lakki yaa namoota kottaa daandii bara asitti argattu jiruu bara bara kottaa mee adara. Kanishe tamani, omna muda